Ashama hordoftoota chaanaalii Yoonii Shoo akkam jirtan fayyaa keessanii nuti waaqafaa galatu nagaa keenya har'a immoo iddoo itti isiniif argamnee jira akkuma yeroo darbee jechuudha uffata aadaa isinii beeksisne baay'een keessan sagantaa san baay'ee jaallattanii jirtan jechaadha har'a immoo iddoo meeshaan itti argamu keessattuu immoo meeshaan mana keessa itti argamu gaafii tokko gaafannee too gatii isaanii keessattuu ijoolleen biyya alaa jirtan yookaan arabaa jirtan gara biyya keessa yeroo dhuftan meeshaalee elektirooniksii biyya keessatti argamu jechuudhaan achi baasii guddaadhaan sana malee immoo taaksii hin eeggamne kafaltanii too gara biyyaa fidanii jechaadha kanaafiyyuu har'a immoo iddoo kanatti argamee jira jechaadha meeshaawwan tokko isinin daawwachiisa jechaadha gatiin isaanii yoo akkam biyya alaatti fiddee asitti maatii keessaniif kennaa gochuus ni wayyamoo asuma dhuftanii too qarshii salphaadhaa fi meeshaa qulqullina qabu asitti argattanii maatii keessanii kennuu dandeechan jechaadha kanaafiyyuu meeshaawwan kanneen akkamiitu asitti argama keessattuu immoo meeshaawwan mana keessaa elektirooniksii kan ta'an gatii isaa wajjin daawwannaa hin laalla jechaadha akkuma yeroo hunda jennu warri yeroo jalqabaaf gara chaanaala kanaa dhuftan Yoonaasin jedhama chaanaala kana subscribe gochuudhaan laayikii tokkodhaan sheerii gochuudhaan yaadaaf qeeqa yoo qabaattan gara koomentiitiin nu kaa'u keessan hin dagatina jechuun barbaada mee garuma meeshoota har'a isin qabadhee dhufettas hin dabarsaa na hordofaa. Egaa hordoftoota chaanaalii kootii meeshaalee asitti argaman keessaa kanneen akka bunaa mafcaa yookaan immoo maashinii buna ittiin tumatan haala salphaadhaan hin jira jechaadha asittiin argama gatii isaa isinifan gaafadha jechuudha rakkoon qabu asii daabboon jira meeshaa daabbootii tolfamu isa elektirooniksiidhaan jechuudha asii hin jira jechaadha isallee gatii isaa gaafadhe wanta jiru isinitti himaa isa keekii ittiin hojjennu yookaan immoo bargar wantoota kana kan itti hojjennu hin jira jechuudhaas kanaafuu gatii isaanii gatii madaalawaadhaa fi haala salphaa ta'een biyya keessatti argachuu akka dandeechan yaada tokko isiniif hin qoodaa meeshaaleen baay'een hin jiran jechaadha kanneen akka siinii bunaa hin jiranii saayinaa baala darajaadhaan hin jiranii wantoonni meeshaan manatti hin barbaachisan guutuun isaa mana kanatti hin argama isa immoo gatii salphaadhaan isiniif qooduu nan danda'a jechaadha gatii isaa waan tokko sinaa gaafadhu afaan amaariffaatiin isinii gaafadha nafaana tura እንዴት ነው ወንድሜ ሰላም ነክ እሺ ይሄኛው ምን ይባላል እስኪ አስተዋውቀን የቡና ማሽን ይሄኛው ማሽን የቡና ማሽን ይባላል ዋጋቸው ስንት ናቸው ዋጋው 850 በማክሲመም ማለት ነው አሪፍ እሺ ይሄኛውስ እሱ የኬክ መስሪያ ዋጋቸውስ ምን ይመስላል ዋጋው ከ3500 እስከ 4000 ብር ከ3500 እስከ 4000 ኦሮፍቶተ ቻናሊ ኮቲ meeshaaleen elektirooniksii kun yeroo alaa fiddan karaa irratti sinjala tabalaashuu danda'a yookaan baduu danda'a. Taaksiin isaa meeshaalee elektirooniksii biyya alaati gara biyya keessa yeroo seenanitti baay'ee ulfaata ta'uu danda'a. Kanaafiyyuu gatiin isaanii madaalawaadhaan 3500 hanga 4000 jechaa jira. Inni bunaan ittiin tumamu immoo jechuudha 800 hanga 900 jechaa jirani. Kanaafiyyuu gatiin isaanii baay'ee madaalawaadha jechaadha.
Kanaafin jedhee meeshaalee kanneen kana jechuudha biyya alaa keessa gara biyya keessa seensisuu irraa osoo biyya keessa bitattanii maatii keessaniif kennaa gootanii mana keessaniifis itti fayyadamtanii baay'ee bareeda jedheetan amana jechuudha. እሺ ይሄኛው የመጨረሻ ጥያቄ ይሄኛው ምን ይባላል? የዳቦ ማሽን ነው። ዋጋቸውስ? ዋጋው ከ4500 እስከ 5000 ብር ከ4000 እስከ 4500 እስከ 5000 ብር ኤጋ ወርሰተ ቻናሊ ኮቲ ኩኒሞ ኢሳ ዳቦ ቲን ቶልፈሙ ዮንከኒሞ ዳቦ መነ ኬሰት ኢtti fayyadamu dandeechan elektirooniksii dhan jechaadha gatiin isaa mo 4500 hanga 5000 itti jechaadha gatiin isaa baay'ee madaalawaadha biyya keessa bittanii toy osoo maatii keessaniif kennaa gootanii yookaan sarpiraayizii ittiin gootanii baay'ee natti tola jechaadha. Kan namoonni maatii keessan sarpiraayizii gochuu dandeechan meeshaalee kanneen keessaa kan elektirooniksii mucaas qunnamuu dandeechanii anas qunnamuu dandeechan. Egaa hordoftoota chaanaalii kootee akkuma itti fudhatan jira jechaadha. Gaafii tokko mucaa gaafachaa tan jira jechaadha. Abbaa qabeenyaa meeshaalee kanneenii jechaadha. Akkuma isiniin jedhe meeshaaleen shunkurtii ittiin daakkatan jira. Saayinaawwan garaagaraa isaan baala darajaa jedhaman kanneen jiranii liivilii jiranii. Biradistiin lakkoofsa qaban baay'een isaanii jiran jechaadha. Darajaadhaanii gatii isaanii gatii madaalawaa siniifan gaafadha jechaadha. Ishee wandimee ቀጣይ ምን እንደምጠይቅ ታውቃለህ? ስለ ሳህን እስኪ እነኚህ ባለ ደረጃዎች ዋጋቸው ምን ይመስላል? ዋጋው ከ1800 እስከ 2000 ብር ከ1800 እስከ 2000 ብር gatiin saayinaawwan kanneen jechaadha 1000 fi 800 hanga 2000 jiranii jechaadha baay'een isaanii akkuma argitan jechaadha liiviliidhaan jiran kan darajaa qabanii isaan sanniin immoo gatiin madaalawaan isaanii kana fakkaata jechaadha kan biraa immoo እስኪ ስለ ብረት ድስት ልጠይቅ ቁጥሩ አላችሁ አይደል ቁጥራቸው እስኪ ከትንሹ እስከ ትልቁ የሚባለው እስኪ ዋጋቸው ምን ይመስላል ከ1530 ቁጥሩ 60 ቁጥር ደግሞ 16000 gatiin isaanii 800 hanga 16 tti jiran jechaadha lakkoofsa qabanii 30 jedha 32 jedha 34 jedha gatiin isaanii madaalawaan isaanii 800 irraa hanga naannoo 16 ta'a jechaadha gatiin madaalawaan isaanii kanaafiyyuu keessattuu warri naannoo kana naannoo asallaa warri jirtan ijoolleen biyya alaa jirtan keessattuu gara biyya keessa gaafa dhuftan naannoo kana dhuftaniitiin meeshaa kana gatii madaalawaadhaan hin argattu jechaadha kanammoo kan gara kallattii keenyatiin gara chaanaala keenyatiin akkuma dhiyoo jechaadha uffata aadaa namoonni baay'een sarpiraayiziin maatii kunaa godhi jechaa jirtanii isaan keessan gochuudhaaf qophiirra jira jechaadha uffata filachiisaa jira wantoota akkasii isinis keessattuu meeshaalee elektirooniksii kana qooda alaa fiddan koottaa ta'u magaalaa Asallaa yoo dhuftan asii bitadhaa to'i gara maatii keessanii yookaan immoo sarpiraayizii nama gochuu barbaadan gochuu hin dandeechan jechaadha siniin jedha kanaafiyyuu akkuma yeroo hunda jennu chaanaala keenyaaf haaraa yoo taatan ani Yoonaas hin jedhama chaanaala keenya Yoonii Shoo jedha chaanaala kana subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama maatii keenyatti yoo dabalatan siruma hin gaabbitan jechuun barbaada kanaafiyyuu gara keenya sarpiraayizii gochuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa keenya as jira jechaadha duwwaa 9 12 47 45 18 kanaafiyyuu maatii keessan sarpiraayizii isin gochuudhaaf ani qophaa'etan jira jechaadha gara fuulduraatti immoo meeshaalee akkamiirratti akkan viidiyoo isin hojjechuu oo kan barbaadan ta'e koomentii jala naa kaa'aa meeshaalee barbaadanitti gatii madaalawaa isaa deemee to'e akkanatti isiniifan dubbisa jechaadha hangam viidiyoo biraatiin deebi'utti nageenya waaqayyo bakka jirtan isiniif haa ta'u baay baay